Namni akka koo viidiyoo hayyuu ilaaltanii dhuftanii kofaltan hin beektu. Mucayyoo gadda Saayidoo reebe sana hin beektu miti ree. Mucayyoo gadda Saayidoo reebe sana baga reebe jette. Saayidoon koo goota baga reebe. Mucayyoon garuu fagaaran qabdu hudduun qabdu jette. Utuu fagaaran qabaanne mucayyoon antamitti gatteessi iyyuu miti fagaaran qabdi hayyuu koo fagaaran qabdi. Ati beektaa sabbiyyaa maatiin qomman fagaara keetti barbaree uraasa jedhanii ulaa jedhanitu maatii yeroo tokko qomman fagaara keetti barbaree ulaa jedhu beektu yoo dubarri baala gooftee isatu hayyuun barbaree tuluu kajeelteetu fagaaran qabdu Inkabdi fagaaran qabdi durbummaan qabdu edi malee waa durbummaa maqaa dha'uu sodaatteetu hayyuun barbaree tuluu kajeelte mucayyoo sanatti Saayidoon koo goota Saayidoon koo jannaa itti fagaaran qabdu itti fagaara maal abde mucayyoon maali inuma qabdi iyyuu beektaa dhugaanuma qabdi hayyuu ana yaatu malee jechuudha mucayyoo irra dhukkee kaasuutti jirti. Baga reebe Saayidoon koo goota leenca jettee namatu natti dawalee Saayidoon hin du'ee naan jedhee bilbiletti manii amaan saaduu xalaanni saaduu jettee dhugaa xalaata isaati kan akka jette maa xalaanni isaa figgima jettu maaliif du'a Saayidooni amaan saaduu ganaa jiraata ganaa akaakayyuu ganaa akaakilee arga Saayidoon jechuudha maal abbaa isaatiif du'aan siin jedha malaaxaan koon du'e. Yoon keessa deemee dhaggeeffadhe na kofalchiisa dhiifama naa godha malaaxaan koo du'e ooleette. Walaa hojii isaa nyaattu intalli kun dhugaa rabbii hayyuun hojii isaa nyaattu malee jechuudha dhuftee fataana gootee immoo deebitee dhugaa malee jechuudha malaaxaan koo Saayidoo xalaanni saaduu nama si jibbutu sobe akka jedhe si rifachiisuuf sobanii akka jedhanii nama si jibbutu ayyu malee Saayidoodhaaf miti Saayidooni intalayyooni ni dhenga dareebe sana summee kennitii fi ajjeefti na duraayii ani waraqaa baafadheetanii paaspoortii baafadhee seerama qabeessaa yamanii deemaa jechaa jirti. Na dura ajjeesuun seen ooluu summii laattii fi na dura ajjeefti Saayidoo koo jaarsa koo bareedaa koo Oromoo koo akkaman godhaatti maal abbaatiif si jalaa ajjeefti miti si jalaan ajjeeftu isheeni dubartiin maal lama gooti. Dubartiin afaanumaan haasofti malee dubartii afaan irra baase malee maal si gooti ati isa kana yaaddanii Saayidoon ofii fuuga'aadha hayyuu koo ani as keessaa tarageen fixaaraatti Iyyaasuudhaan gaddama taanaaf dee taane as keessaa gogombiseen fixaaraa tachi gogombiseetteedhi. Rakkoo qabdi bara hayyuun kun dhugaa rabbiin an kolfe miti waama kolfaa dubbatte har'oo intaloorraa sirbaa irti bara akka malee irraa sirbaa irti intaloorraa tun argeetti nan qaxaqqatatte birriidhaan maallaqatti bitee bakka tun argeetti mucayyoonni dhinga darreebi sana utuun argee baqqaan illee nan qaxaqqata maallaqatti bitee Saayidoo koo attam daffarti mii Saayidoo moo koo waa gootu summii maa nyaachifti kun Saayidoo kun jala ajjeesuudhaaf akka jetti sababa kanaatu hin du'e jedhanii natti bilbilanii himanii anoon dhiisu yoon argette dhugumaa yoo argite hin galaafatti amma isa kana dhiiseeti wannoo koo hayyuu koo salaamii eeggadhu tumi amma salaamii siyaafee salaamii eeggadhuuti tumi sumayyaan dandeessu waan ta'eef silaafis sumayyaan tumini bakka sumayyaa sana salaamii yoo argatte albaasi. Abbaa kootii danda'e jara nama museen ooltutu mana keessaa kolfuu abbaa kootii jaratti kiyya mana keessa deemaara wallaahi majlisa warra dhiiraa tan deemee viidiyoo kana haasa'u jira akkanitti viidiyoo hojjedhu dhabee dhugaa rabbii keessummaan guutee jira. Wayyoo hojii keenyaa dhugaa rabbii malee jechuudha hayyuun maraachaa jirti Saayidoon immoo amma waa tokkoyyuu hin ta'u Saayidoon badee jira sookee miidiyaa irraa badee jira inni kanan miidiyaa irraa badeef immoo yookaan mijachuu fidhiisuu danda'a waan ta'eef maaliif bakkatti darba waan ta'eef viidiyoo waraabanii gadhiisuun isaanitti ulfaata isaanitti cimaa akka keenyaa miti viidiyoo nuti ammoo marginee ammoo hojjenna malee isaan kana waan allee walitti guuranii waan allee hojjetanii editingii godhanii kaameraa keessaa gara silkiitti dabarsanii fe'u kanatti biizii ta'achuudha malee hayyuun maraachuutti jirti gaashina gabeettanii yaadaan gaayyamanii jirti beektu miti amma yerootti akkas maraattu kana bari yerootti akkasitti iyyitu kana namni ammatu namitti dhufe qaagotee gombiste darbate ajjeefti dhugaa rabbii maan argine engadda Iyyaasuu waan isheen goote boollan gogoo tokko keessa allayyaa wayii itti gaddarbitee biraa sokkitee bar dhaga'uu fididee jennaani amma immoo aartee maraattee jirti namtittii sana utuun argeetu utuu namtittii argite reebdu
ilkaan hin gajjette ciniinti. Ilkaan hin gajjette ciniinuu seen oolu akka suusiidha. Suusii diraamaa keessaa diraamaa buruu keessaa eenyuun maqaan isaa joon harkaa badnan fakkaata. Diraamicha nama hordoftan hin jirtu. Diraamaa buruu keempaan hojjetan sana. Suusiin beektu miti. Jaartii diifi isheen gajjette nama ciniinti yeroo aartu humna hin qabdu. Ayyuun garuu humna hin qabdi garuu nama ciniinti. Mucha diddii horgite nama ciniinti dhugaa rabbi si haa eegu gaa jaarsis reebiyaatis reebdu ayyuu koo. Tasgabbaa'ii obsaan immoo eegi Sa'iidoon ariifatanii Sa'iidoon ammoo waa tokkoyyuu hin ta'u sanamni qusummi nyaachise sanamni maal nyaachise jettee haasoftu kana dhiisi. Ani dhugaa rabbi dhiifama naa godhamanii na kofalchiise haasaanse maaliifi amma ayyuuni amma Sa'iidoon du'uu Sa'iidoon baduu miti. Wanni na kofalchiise isa seenin taloo yaabdee fagaaran qabdu sana jette sanatu na kofalchiise. Mucayyoon immoo qabdi fagaara nama qabdi ootee wannoodha malee jechuudha. Kanaafuu jennaani rabbi si haa baasu gootu argite wannoo taati. Sa'iidoon iyyuu naara malaaxaa itteeni bar malaaxaa goona dura arrabsaa walitti naqaan immoo walitti noofa arrabsaarte Sa'iidoo dhugaasii arrabsaarte ayyuun malaaxaa siin jechaarte ko jaarsa kiyya kabajamaa fi jaallatamaan jettuuma. Jetteetti garuu akkasii jaarsa kiyya kabajamaa fi jaallatama attaman godha kan namni jaallatu uummata qashtii jaarsa kiyya qashtii jette jaarsa kiyya malaaxaa jette malaaxaa maa jette maaliif malaaxaa jette walitti noofaan immoo rakkoo baraanni maaltu na galchaana dubbisen na kofalchiise dhugaa rabbi maa kofaltanaan hin jinnaas yeroo baay'ee maaliif namatti kofaltanaan jettu yorti sana akkasitti naasoftu nama kofalchiisu. Mee maalan godhe yortii sana haasaa akkasitti haasoftu nama kofalchiistu attamitti namni fagaaran qabne fagaara malee taa'aarti mucayyoo bagareebe mucayyoon dhugumatti nama aarsite garuu jechuudha. Fagaaran qabduure isa bar maatiin mana keessa qorma fagaara keetti barbaree hulaa jedhanitu otoon argee barbaree itti hulaa jechuu isheeti barama maatiin biyya keessa akkasiis hin jedhaniin beekanii yookaan immoo isin jechuu baatan namarratti hin dhadhageessanii hin jira bar wanta akkasii hin jedhu maatiin kana isa dhageesseetu mucayyoon amma otoo isheen fagaara qabaateetti nulaa jechuu ishee barbaaddeeti malee kana eessan qabaa itti bar har'oo maraatti otoo iyyaasuun bira raate har'a iyyaasu maqatee kutti bira iyyaasu baga rabbisi baase. Silaa reeffamtee galtaate dhiira ta'uu gayyuu shakkee guyyuma tokko ija godhattee waayyuu kanan qabaltu onneen qabu humna dhabee miti onneen qabu sodaate kabaja intiniitii fi malee gaayyuun keenya akkasitti maraachaa jirti akkasitti hanjaa garaanjaa kaasaa jirti akka itti maraachaa jirti na maraachitaniitu na dubbicheessitaniitu maraatu naan jettu ani maraatu miti ishee kabira dhaqeetti. Sheeka biroo isheen gadda muudii nutti qabattanii sheeka bira dhaqxee silaas sheexanii yoo sheeka bira dhaqxe maalitti beetti mana sheekaatii fi akka iyyaasuun si bira jiru maalitti beetti muudii nutti qabatte wallaahi isallee nu ajjeefte bara iyyaasuun sun gowwaadha dhugaa rabbii irratti hin barreen kolfa iyyaasuutti illee muudii qabatte sheekatti illee muudii qabatte sobdee iyyaa turte malee seexana maalii keessaa iyyee ba'ee. Akkasii chaa'oo jedhame ijoollee keenya na waamaa jiru.